boqonnaa wal waraansaa keessaa bahee hojii warreebii keessaa bahee ilaalcha karaa garagaraati wal reebuu keessaa baanee fuula keenya gara misoomatti deebisnee hojjechuu kana caala wanni nu gammachiisu wanni nutti tolu hin jiru. Hanguma har'aatu waggaa bu'aan waggaa shanan kana keessatti dhufe waggaa 27 kana keessatti osoo bakka bakka dhaabannee wal caqasuu baannee osoo bakka bakka dhaabbannee wal laaluu baannee tokkoomnee ilaame akka kalee abboota teenyaas wal dhageeffannee wal bira dhaabbannee ka tokko beeku tokko hin beeku ka tokko karu tokko diiguu caal yaadaa fi qabeenya qabna. Humnaa fi dandeettii qabnu walitti finnee bu'aa biyya kanaatiif oolchine biyyi Itoophiyaa tuni sadarkaa maal keessa akka jirtu namatti argisiisa waan ta'eef nu akka lammiitti akka namaatti akka qaamaatti illee akka sabaatti illee akka nama lubbuu qabu biyya tana keessa jiraatutti illee kana booda hojiin keenya hojii lolaa yookiin immoo hojii jeequmsaa osoo hin ta'in hojii misoomaatii fi hojii tokkummaa hojii jaalalaa fi hojii gara badhaadhina walootti nu ceesisu hojjennee badhaadhina keenya ifatti ceesisna waan jedhu kana qaba. Mootummaan keenya immoo carraa kanaan rabbi umrii isa haa dheeressu kan isaan lolullee kan isatti tolullee tokkoomsee walitti fidee walitti qindeessee walitti ijaaree diinaanillee osoo diinan jenne firummaa isaa keessoon isaa firummaa akka qabaatuu fi ilaalcha isaa qofatu diinume waan jedhu kana qabatee karaa garaagaraatiin nama bakka garaagaraatti baraata'ee dandeettii fi beekumsa qabu waan biraatiif oolchisan akka hojii misoomaatiif oolchu qindeessee walitti fiduu isaatiin baay'ee mootummaa tokkummaa mootummaa jaalalaa fi qindoomina akkasumas mootummaa misoomaa maandisa jaalalaa jechuun barbaada. Amma immoo araara keenya warra Afrikaanota ofii keenyaa gaggeeffachuu jechuun nama tokkotu maatiidhuma tokkotu wal keessaa qabateetu deebi'ee rakkoo walii hiikuudhaa deema waan ta'eef wayitan nama araarsuu deemullee itti yaadee itti cinqamee kiyya jedhee araarsa waan ta'eef an Afrikaanonni rakkoo fi ufiin hiikkachuu danda'u jechuun kun ani baay'ee na boonsa. Mootummaan keenya mootummaa araaraati, mootummaa tokkummaati, mootummaa sabdaneessummaa fi aadaa fi safuu uummata Oromoo araarri keessaayyuu naannoo kibbatti bu'e kun mootummaan keenya akka mootummaatti dhaabbatee ilaalee hawaasni keenya miidhamuu qabu laafaa fi laaftuun keessatti miidhamuu qabdu karaa jedhu ilaallameet akka araarri bu'uu fi akka namni du'aatii irraa hambifamu taasifame nu ufii keenyaa waliif laallee walii fi wajjin taanee laallannee araara kana keessatti gahee olaanaa bahuun keenya mataan isaa waan jajjabeeffamuu qabuu fi dinqisiifamuu qabu dalagee mootummaa. Naannoleen daangaadhaan bifa garaagaraatiin waan walitti bu'an kuni marti waan irraa namni baratu waan irraa namni laallatu waan ta'eef ani waltajjii deeggaramaadha. Waltajjii eebbifamaadha waan jedhu kanatu furachuu qaba jiraata. Kanaaf gaggeessitoonni shanillee naannee Oromoo bakka buuna jedhanii xaaruu Oromoon yeroo ammaa misoomaan bifa garaagaraatiin ijaaramaa jira. Ijaarsa kana diiguu yoo ta'e malee bosona keessa taa'anii manni biraa wanni isaan nuu fiduu danda'an akka hin jirre hubatanii dafanii marii kanarratti hirmaatanii rakkoolee qaban qaama jaralachuu mariisisu karaa waan abaaramaa osoo hin ta'e waan rakkoo isaanii ta'e kaafatanii asiinillee biyyillee immoo akkasumatti waan rakkoo ta'e kaasee waan kanneen baay'ee gaggabaabsanii osoo araaramanii misooma jalqabame itti deemaa jiru guddina biyya keenyaa viizinarii taaneen hundi keenya laalaa jiru kanatti nu geessa waan ta'eef ani araarri shanii fi mootummaa Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa wajjin gaggeeffamu kun ani baay'ee waltajjii eebbifamaadha waan jedhu kana keessa. Mootummaan keenya rakkoo hedduu keessa dhaabbatee rakkoo Afrikabatu ofii furaa ofii laallata jedhee waa hedduu keessa bahee araara guddaa godhee biyya teenya biyya waraanaa irraa gara biyya misoomaa deebisee biyya jaalalaa biyya tokkummaa godhaa ture. Rakkoolee karee biyya keessatti shuukanneessaa ta'aa turan haala salphaan osoo warroonni garagaraa bu'aa ofiitiif jecha nutu beeka jedhan dhuunfaa ofiitiin galeetiin hiikkataa ture waan ta'eef mootummaa galataati jechuu barbaadee kana galata isaa galcha. Rakkoo xixiqqoo ammallee biyya keessa jiru akka abaa'oo shaniitiin jiru karaa nagahaatiin Oromoo waraanuu hin qabu salphinaa yeroo Oromoo bulchutti Oromoo waraanuu hin qabu karaa waraanaatiin osoo hin taane karaa nagahaatiin hiikkanna jedhee mootummaan keenyallee amma tattaaffii godhaa jira. Kana rabbi nu gargaaru akka qeerrootitti isa bira dhaabannee rakkoolee garaagaraa bira dhaabannee waliin furuudhaaf.